Asham jirru jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa. Har'a paartii xumuraa yookaan paartii torbaffaa Roses Prima Facie Duties or Moral Guidelines kan jedhu walitti deebinee jirra. Kanaaf wanti isin beekuu qabdan duty based theory gurguddoo afurtu jira. Afran keessaa inni kun kan xumuraate jechuudha. Duty based theory afran sun tokkoffaa irratti contest theory dha. Lammaffaa irratti immoo divine command theory dha. Sadaffaa irratti immoo right theory dha. Inni afraffaan immoo Roses Prima Facie duties or moral guidelines kan jennuudha. Kanaafuu this Roses Prima Facie duties or the duties which is investigated or discovered by Roses Prima Facie is the fourth and the more recent duty based theory is that by British philosopher which is called W.D. Roses, which emphasizes prima facie duties jedha. Namtichi kun prima facie duties irratti xiyyeeffate sababni maqaan kun itti moggee jira. Prima facie duties are duties that are generally obligate us jedha. Prima facie duty kan jennuun dirqama maalidha akka waliigalaatti maal nu godhuudha obligate nu godhuudha takka nu dirquudha jedha waan tokko akka raawwannu. That is why ordinarily impose a moral obligation but may not in a particular case because of what circumstance. Kanaafuu prima facie duty kun obligation particular case yookaan immoo circumstance ta'e wayii qofa keessatti nu dirqu osoo hin taane akkuma waliigala circumstance kamuu keessatti kan maal nu godhuudha obligate nu godhuudha kan nu dirquudha jechuudha. An actual duty is what the action that one ought to perform after considering and weighing all the prima facie duties involved. Actual duty immoo erga prima facie duty kana maal goone kan argamuudha jedha. Consider goone xiinxallaa keessa galchine akkasumas immoo safarree takka immoo gimmitii keessa yookaan tilmaama keessa galchine kan argamu actual duty dha. Kanaafuu actual duty arguu yoo barbaadde takka actual duty hojjechuu barbaadde prima facie duty jedhaman ilaalchaa fi akkasumas immoo madaala keessa galchuu danda'u qabaanna jechuudha. Kanaafuu prima facie duty kun maal akka inni jedha according to W.D. Rose or prima facie there are several prima facie duties. Prima facie duty that we can use to determine what concretely we ought to do. Nuti guutumaan guutuu takka akka waliigalaatti maal akka dalaguu qabnuuf dirqamoonni nu ajajan prima facie dirqamni jedhamu hedduutu jira. Isaan sunniin kan armaan gadiiti. Kanaafuu the term duty in prima facie duty is what slightly misleading dha. Slightly misleading dha. Akka maletti hubatama jechuudha duty akka prima facietti. That we can use the prima facie duties are understood as what guidelines, not rules without exceptions. Wanti inni misleading ta'eef duty akka prima facie duty theory-tti misleading hubatama takka dogongoratti hubatamoonni jedhame maaliif maal yaada warri prima facie duty kun duty dhaan maal jedhanii guidelines jedhanii malee maal hin jedhanii rules exception qabu takka rules exception hin qabne miti jedhanii akkasitti waan yaadaniif. Kanaafuu according to the prima facie duty is different from what rules or duty is considered as a guidelines which is not rules without exception. If an action does not correspond to a specific guideline, one is not necessarily violating a rule that one ought to follow. Akka prima facie action in tokko takka gochi tokko specific guideline yoo hin qabaanne ta'e gochi sun gochi specific guideline hin qabne sun maal violate gochuu dhabuu ni danda'a jedha. Rule namni tokko hordofu tokko violate gochuu dhabuu ni danda'a. Kana jechuun guidelines fi maalin adda adda jedhanii ruleen adda adda jedhanii yaada waan ta'eef sabasaniif duty akka misleading itti ilaalama jechuudha. Gongoratti hubatame jechuudha. Understand misleading jedhama. Rose argues that our duties are part of what fundamental nature of the university and include what the following. Rose kanaafuu duty party fundamental nature university jedha. Duty lens immoo duty prima facie lafa kaame duty le armaan gadi shanjaha kana jechuudha. Tokkoffaa duties of fidelity dha. Inni lammaffaan duties of reparation. Inni sadaffaan duties of gratitude dha. Inni afraffaan immoo duties of justice. Inni shanaffaan duties of beneficence. Inni xumuraa yookaan immoo jaffaan duties of what self improvement dha jechuudha.
Kanaaf duty fidelity kan jennuun the duty to keep promises. Duty fidelity kan jennuun dirqama waadaa nama walii galte tokko eeguu, obligation not to lie, dirqama sobuu dhabuu. Duties of fidelity are what? Duties to keep one's promises and contracts and not to engage in what? Deception. Kanaafuyyuu walii galtee takkaa'u kontraata nama wayii wajji walii seente san waadaa nama sanii kabaju duties of fidelity jedhama. Duty lammaffaan immoo duties of reparation jennaani. This is duty to make up for injuries one has what? Done to others. Miidhaa takkaa'u injurii namni biraa nama miidhe tokkoof yoo kan dhaabbatu ta'e takkaa'u miidhaa sanoo kan haaromsitu ta'e kan suphitu ta'e bakka yoo kan buustu ta'e maal jedhama duty akkanaa kun duty of reparation jedhama. Nama tokko namni miidhe miidhaa namni sun miidhe waan biraatiin ati yoo bakka buusteef waan nama san fayyadu yoo bakka buusteef duty of reparation jedhama. Ross describes this duty as resting on previous wrongful act jedha. Akka Ross ibsetti Ross prima facie ibsetti duty of reparation kuni duty maalit jedhee ibse resting on a previous wrongful act gocha kaleessa dogongora dalaydirra akka ati turtse godha. Fakkeenyaaf waan ati balleesse namni biraa yoo kan furu ta'e waan ati balleesse namni biraa yoo kan sirreessu ta'e ati badii sanirra ofiin qabdu jechuudha. Nama badii ati balleessite sirreessutu jira waan ta'eef ati badii ittuma fuftaa jechuudha. Garuu yoo badii ati balleesse namni sirreessu dhabamee balleessuun keessuun si mul'ate ofii keetii sirreessitaa ittiin deebitu. Garuu gaafa waan ati balleesse namni sirraa sirreesse bakka bu'ee sirraa sirreesse takka waan ati miite namni faayidaadhaan takkaa'u gargaarsan yoo ka bakka buusu taate ati miidhaan suni miidhaa ta'uun sitti mul'atu ittuma fuftaa jechuudha. Namichi suni indirectly si deeggaruutti jira jechuudha. Kanaafuu dogongora kaleessa irratti hafuu duty jedhamudha. Takkaa'u duty dogongora kalee irratti akka ati haftu si godhudha jechuudha. It is the duty to compensate others when we harm them. Yoo nama tokko miine takkaa'u nama tokko namni wayii miidhe yookaan isaa yoo kan miinu ta'e dirqamni warroota biraa takkaa'u warroota miidhaman san compensate godhuu bakka buusuu takkaa'u haaromsuu maal jedhama reparation jedhama. Maqaan isaa to repair jechuudha. Duty of repair takkaa'u reparation duty haaromsaa takkaa'u bakka buusaa jechuudha. Inni itti aanmoo duties of gratitude dha. Kun immoo the duty to thank those who help us. Namoota nu gargaaran dirqama qabna nuti galatoonfachuu akkanaa walitti gochuu. Kanaafuu duty of gratitude one of the prima facie duty which describe the duty to thank those who help us, who support us in any means or in any circumstance. Suppose, for example, a special good friend is suddenly in need of assistance. I am duty bound to do what? All I can help this individual. Namni tokko yoo kan duraan gargaaru ta'e hiriyaa kiyya ta'e amma tasa yoo gargaarsa barbaade ani galata isaa deebisuu fi qaba jechuudha. Kun dirqama galata namaa deebisuu jedhama. Inni itti aanimmoo duties of justice dha. Duties of justice kan jennuun the duty of justice requires that one act in such a way that what? One distributes benefits and burdens fairly bakka. Waan bu'aa qabu san itti gaafatamummaa fi bu'aa takkaa'u service yookaan tajaajila yookaan mootuu gargaarsa raabsitu san haala walqixa ta'een takkaa'u haala sirrii ta'een dirqama raabsuti. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaan tokko yoo kenname aangoo isaa ta'u tajaajilas takkaa'u mootuu wantoota ilma namaatiif barbaachisu yeroo raabsitu fairly raabsuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaafuu duty akkanaa kun duties of justice jedhama. The duty of justice includes the duty to prevent unjust distribution of benefit and burdens jedha. Aangoo fi akkasumas immoo qabeenya yookaan mootuu waan bu'aa qabu tokko sarvisii haala maal ta'een haala unjust ta'een takkaa'u haqa dhabeessan raabsuu irraa of eeguu dirqama nurra jirudha jechuudha. Inni taan duties of beneficence is the duty to improve the condition of others. Kun immoo duties of beneficence jechuun duty nama fayyadu takkaa'u nama gargaaruti. Inni kun maal jedha? Duty to improve condition of others. Haala nama biraaf mijeessuu jedha. Dirqama ati fakkeenyaaf nama haalli mijatiniif tokko namaaf haala mijeessuun dirqama qabda. Fakkeenyaaf nama osoo deemu karaan eessan deemamaa karaa mana ebaluu nama geessu eessaa karaa waajjira ebaluu waajjira akkanaa nama geessu eessaa karaa magaalaa akkanaa nama geessu eessa osiin jedhan improve gochuu fi qabdu condition iyyaafannoo isaanii san sirreessuu fi qabda direction isaanii san sirreessuu fi qabda qajeelchuu qabda gargaaruu qabda jechuun facilitate gochuu qabda. The duty to do good to others ammallee kana jechuun duty of beneficence jechuun duty to good to do what to others. Dirqama nama biraatiif gaarii dalagu ati nama biraatiif gaarii dalagu dirqama qabda jechuudha. To foster their healthy, security, wisdom, goodness, happiness, gammachuu, gaaromina akkasumas beekumsa, nageenyaa fi fayyummaa nama tokko foster gochuu takkaa'u eegsisuu dirqama qabda jechuudha. Kun duties of beneficence jedhama dirqama nama fayyaduuti.
Inni taan dhumamotu duties of self improvement jedhama is to act as to promote one's own good. Kun amma dirqama of fayyaduuti takka ummotu of jabeessu of gargaaru jechuudha. One's own healthy fayyummaa ta'e ta'uu danda'a. Akkasumas security nageenya kee eegsifachuu dirqama qabda. Wisdom waan hin taane ittiin seentu jechuudha. Wisdom beekumsa kee illee eeggachuu, moral goodness fi virtue, intelligence fi happiness mataa keetii eeggachuu qabda. Duties of self improvement and the duties of beneficence is opposite to each other dha wal faaladha. Kun duties of beneficence nama biraa fayyada, duties of self improvement immoo of fayyada jechuudha, of gargaarudha. Inni dhumaa inni torbaffaan immoo duties of non maleficence jedha. Kun immoo duty nama miidhuu dhabuuti. Kuni maalidha? Kaani wal faala beneficence dirqama nama fayyaduuti. Kun immoo dirqama nama miidhuu dhabuuti. Indirect result tokkoma jechuudha. Non maleficence jechuun nama miidhuu irraa of eeguu, dirqama nama miidhuu irraa of eeguu jechuudha. The duty of non injury dirqama nama miidhuu dhabu, not to harm others, ammas namoota biroo dhiibbaa irra geessuu dhabu, to avoid harming their health, akkasumas immoo fayyummaa isaaniirra dhiibbaa fidurraa of eeguu, nageenya isaaniirra dhiibbaa fidurraa takka miidhaa fidurraa of eeguu, intelligence ciminni isaaniirra, kaaraakterii amalaa fi happiness isaaniirratti dhiibbaa fidurraa of eeguu jedha. We are obligated to avoid hurting or harming others physically, emotionally, psychologically. Psychology nama tokko akkasumas immoo xiinsammuu nama tokko yookaan psychology nama tokko, qaama nama tokkoo fi akkasumas si'aayina yookaan hamilee nama tokko miidhurraa of qabu takka of dhorgu dirqama qabna jedha. In summary, Ross prevents 7 categories of prima facie duties, although there may be more categories jedha. Kanaafuyyuu Ross prima facie duty kan jedhaman torban kana firoomsi irratti maybe isin fiduu mala adda baafadha jechuudha. Koomantii keessan irratti daddafiin xumurii waan jettaniif irra fiiguutti jira, mee pointii qofa dubbadha. Inni itti aanu immoo virtue ethics dha. Virtue ethics kun maal akka inni ta'e, virtue ethics is challenging education of what rule based theory dha. Amma virtue ethics biraarraa wanni adda isa godhu inni kun maalidha? Rule based theory dha jechuudha, duty based theory miti. Virtue ethics is in a short definition of virtue ethics yoo kan hinu ta'e is a technical term in contemporary western analytical moral philosophy dha. Akka duraanitti Aristotle ethics ho mali virtue ethics kana virtue ethics jechuun technical term dha. Technical term western analytical moral philosophy takkau xiinxallaan falaasamtoota waa'ee moraalii kan dhihaa yeroo dhiyoodhaaf itti fayyadaman takkau termii teknikaa jecha teknikaa jarri itti fayyadamanidha. Akkasumas immoo virtue ethics maalidha? Rule based ethics dha. Rule based theory dha jechaadha. Kanaafu Aristotle's ethics maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a. Ancient Greek philosopher Aristotle first wrote a detailed discussion of what? Virtue morality in what? Nicomachean ethics. Nicomachean ethics means virtues he understood as what? As strings. Nicomachean ethics jechuun ethics virtue kan akka maalitti hubatudha, akka stringizitti ciminnaatti hubatudha jechuudha. But many years after Aristotle's deeds, virtue theory come to what? Be overshadowed by what? Development of utilitarianism and deontology. Yeroo darbee akkasittis fayyadamaa turu warri Aristotle faan akkasittis akka stringizitti ibsaa turan. Amma theoriin virtue kuni yeroo ammaa kana overshadowed ta'e haguugamee jira, takka uummatu dhoofkamee jira. Maalidhaan by development of utilitarianism fi deontology dhufuu kanaan maal ta'e overshadowed ta'e irra gaaddisiifamee jechuudha, takka irra haguugamee. In the past 15 years, virtue theory has what resurfaced as a major moral theory. It has been restated and reinvestigated by philosophers like Philippia Malakantri and Elizabeth kan jedhamudha jechuudha. Inni biroo wanta sirraa nuti hubachuu qabnu kanaa miti ka qormaata keessan dhufu. They argue that, or Aristotle's ethics, or Aristotle's argues that how we ought to live could be much more adequately answered by what? Virtue-based theory than in terms of what? Calculating consequences or obeying rules. Lala. Aristotle's maalirratti yaada kenne yaanni inni irratti dubbatu maal jedhe? How we ought to live kana bira osoo hin genne maal jedhe? How we ought to live could be much more adequately answered by nuti akkamitti akka jiraannu takkaa'u akkamitti jiraachuu akka qabnu jireenya keenya keessattis maal raawwachuu akka qabnuuf
deebii gahaa kan nu kennu takkaa'u deebii gahaa kan deebisuu ni dandeenyu maal irratti hundaa'uudhaanidha virtue based theory dhaani malee maal inni miti maal calculate gochuun miti consequence takkaa'u obeying rules dhaani miti jedha. Kanaafuyyuu as keessatti inni maal haasa'u jira virtuun kuni gosoota ethics deontology fi akkasumas consequentialist ethics caalallee jireenya keenya keessatti maal akka hojjennuu fi akkamitti akka jiraannu guide nu gochuudhaaf deebii gahaa kan nu kennu qajeelcha gahaa kan nu kennu virtue ethics dha jedheen jechuudha. Aristotle consequentialist takka consequence ethics fi akka teleologist ethics yookaan consequentialist ethics fi deontology ethics caala virtue deeggaree jechuudha Aristotle. Aristotle distinguishes between happiness or eudaimonia and the moral virtue. Moral virtue is what? Not the end of life, for it can go what? With inactivity, misery and unhappiness. Aristotle maal fi maal adda baase happiness fi moral virtue adda baase. Moral virtue akkam jedhee hiike moral virtue not the end of life. Dhuma takkaa'u firii jireenyatii miti. For it can go inni maal waan ta'uu danda'u for it can go sababa inni maal ta'uu danda'u for it can go with inactivity walilleen deemuu danda'a misery fi unhappiness walilleen deemuu waan danda'uuf kanaafuu it is not an end of life jedheen jechuudha moral virtue. Happiness the end of life happiness immoo maal jedheen the end of life dha jedheen laala. Moral virtue is not the end of life, but happiness is the end of life. Jede Aristotle akkanatti karaa lamaan kanaan ibsa jechuudha. Inni ittaanu good character kan jennudha. Good character in immoo people have natural capacity for good character. Ilmi namaa dandeettii uumamaa qabaa jedha. Maal calaqqisiisuuf amala gaarii calaqqisiisuuf uumamaanuu dandeettii qabaa jedha. Dandeettii amala gaarii calaqqisiisuu ni qaba. It does not come first, rather developed through practice jedha. Garuu haa uumamallee hin qabaannu inni kun jalqaba hin dhufuu jedha. Malidhaan malee rather than develop through practice keessa develop itti malee uumamallee hin qabaannu akkuma dhalanneen jalqabanuuf hin dhufuu jedha. Maal barbaada? Maali innatedha waan ta'eef takka humootu inactive dha waan ta'eef active gochuudhaaf capacity good character ka uumamaan qabnu kana qabaachuu uumamaan qabna garuu mootu active gochuudhaaf maal nu barbaachisa jedha dirqama practical nu barbaachisa jedha. Kanafuyyuu RAT is what? Disposition come out of capacity by proper exercise jedha. Proper exercise dan dhufa. Habits are developed via acting. A person's character is what? The structure of habit and formed by what we do jedha. Waan nuti hojjennuun dhufa jedha. Maaliif jennaan good characterin kun habitidha. Habitin kun immoo waan nuti hojjennuun dhufa jedha. Kanafuyyuu good characterin nuti dandeettii amala gaarummaa qabaachuu uumamaan qabna. Ka uumamaan qabnu kana immoo hojiitti jijjiiruudhaaf dirqama practical nu gaafata mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluu danda'u qabna. Virtue, arete or excellency is defined as a mean between two extremes of excess and a defect in regard to feeling or action as the practically wise person would determine it. Virtue, arete or excellency kun tarmii tokko ta'anii kan maal akkamitti ibsamanidha. Mean takka average yookaan giddu galeessa maalii fi maal gidduudha. Extreme excess jechuun waan akka malee fakkeenya yoo happiness ta'e happiness akka malee ol ka'ee fi akkasumas defect in regard dhiibbaa takka miidhaa gidduu jiru averaging gidduu sanitti calculate ta'u gochi namaa tokko fakkeenya ati gocha tokko dalaydee gocha san gidduu wanti jiru extreme excess happiness achi gidduu jiruu fi akkasumas immoo unsatisfied gocha sanirraa ta'u gidduu wanti jiru akka Aristotelitti virtue or arete or excellency janini. Pleasure and the pain are powerful determinants of our action. Pleasure fi painin powerful determinant our action iti jedha. Wanta gocha keenya murteessuudhaaf dandeettii itti qaban takka humna guutuu itti qabanidha. Maaliif maal gammachuu fi gaddii takka humootuyyuu fudhatamuu fi fudhatamuu dhabuu yookaan happiness fi sadness jechuudha. Pleasure is what? The natural event of and what? Impeded activity which is neither good nor bad jedha. Pleasure in natural event dha. Natural event unimpeded activity ta'e. Unimpeded activity jechuun dalaga itti hin kafalamne tokkorraa takka'u dalaga gatiin itti hin baane miidhaan takka'u akkasumas kaffaltiin itti hin kafalamne tokkorraa eventii dhufu
kan gaarii hin ta'in kan badaa hin ta'in giddu magaleessa kana jechuudha pleasure. So according to Aristotle, pleasure is neither good nor bad, but it is natural event of unimpeded activity or unimpeded job which is considered as neither good nor bad. This means it intermediate between good and bad jechuudha. Even so, pleasure is something positive and its effect is to perfect the exercise of activity. Kanafu pleasuring something positive. One positive. Friendship, friendship is a person's relationship to a friend is same as what? Relation to oneself. In friendship, a person loves himself. Friendship keessatti namni of jaalatu egoism keessatti kufa takkaa'u hariiroon inni qabu kun egoism jedhama. Not as one seeks money for himself, but as he gives what? His money away to receive honor jedha. Kanaafuu haala kanaan ilaalla. Inni taan non-normative ethics or meta ethics dha. Kanaafuu non-normative ethics non-normative ethics jala jiru applied ethics meta ethics dha. Applied ethics jiru waan ta'eef meta ethics dha wanti nu asirra ilaallu. Kanaafuu meta ethics maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. What is meta ethics dha? So in meta ethics we are considered with a question on what? On the meanings of ethical terms rather than what? The principles or the guidelines or norms of the action. Lala. Normative ethics keessatti gaafin nuti concerned goonu gaafii akkamii gaafii what is the principle of our action or what is the guidelines of our action, what is the rule and the regulations of our action kan jedhu irratti xiyyeeffataa turre. Even haga amma wanti nu barataa turre gaafileen nuti of gaafataa tures xiinxalaa tures waa'ee principleeti. Normative ethics keessatti consequentiality jalatti illee principleen isa hogganu maali, deontology jalatti oo principleen isaa duty ta'u, kan keessatti immoo tu resultii ta'u, akkasumas immoo tu kantis keessatti illee maal hordofaa dhufne principle jechaa dhufne. As keessatti garuu meta ethics kuni kan inni haasa'u ethics sanirratti takka ethical terms saniif principle isaa osoo hin taane kan inni qoratu hiikama ethical terms san definition ethics haasawaa jechuudha. So in meta ethics we are concerned with the question on the meanings or definition of ethical terms rather than the principles or rule and regulation or guidelines of that ethics or ethical terms. Meta ethics tries to answer questions such as what does good jechuun maalumaa'u, right jechuun maali, justice jechuun maali, what makes something good or right, wanta tokko gaarii yookaan badaa kan godhu maali, ethical term. Is moral realism true? Moral realism true dha, dhugaadha. Is morality irreducible? Morality irreducible dha, kan gadi hin xiqqaanedha, cognitive dha, akkasumas overriding dha moo do intrinsic values exist or extrinsic values exist kan jedhu gaafilee kana consider godha jechuudha. Kanaafuu salphumatti wanti ani isin himuu barbaade in normative ethics we do not just look for what an answer to the question rather than what some insight into why the right answer is right. Normative ethics keessatti kan nuti xiyyeeffannu gaafii saniif deebii osoo hin taane deebiin sun akkamitti deebii san ta'e kan jedhudha. Normative ethics keessatti garuu mootu meta ethics keessatti gaafii gaafatamneef deebii kennuu qofa nurraa eegama. Garuu normative ethics immoo sanirra taree gaafii saniif deebii ta'e san akkamitti deebii san ta'e, fakkeenyaaf gocha tokkoof yoo gochi kun sirriidha jetteen takka gaafii tokkoof yoo deebii right jedhu deebiste akkamitti deebii right jedhu san ta'e, takka gochi tokko dhugaa yoo jetteen akkamitti dhugaa san ta'e, reasonii dhugaa san ta'e himii siin jedha. Duty to akkas godhe moo result isaatti irra dhaabbattee akkas jetteen ka jedhu si gaafata jechuudha normative ethics. Meta ethics garuu gaafii gaafatamteef deebii qofa kennuudha jechuudha. It is in their answers to why it is in their answers to why. Kanaafuu normative ethics deebiin isaanii gaafii waa jettuufi malee deebiftee fakkeenyaaf waan tokko dhugaaf soba si gaafatanii true jetteen why kasiin jedhan saniif deebii kan kennu normative ethics. Garuu gaafii gaafatamteef qofa deebii kan kennu moo meta ethics dha jechuudha. Questions that are classic theories in normative ethics disagree examples of such theories. Kanaafuu normative ethics jalatti kan laalle active utilitarianism ta'uu danda'a, rule utilitarianism ta'uu danda'a, kantism ta'uu danda'a, deontology ta'uu danda'a, divine command theory ta'uu danda'a, akkasumas theologist or consequentialist ta'uu fi kanneen kana fakkaatan hundi isaa normative ethics dha. Gaafii waa jettuuf deebii kennaa jechuudha.
So amma nuti kan haasofnu metaethics dha. Metaethics is not about what people ought to do. Metaethics kan inni ibsu ilmi namaa maal dalaguu qaba, waa'ee ilmi namaa maal dalaguu qabaati miti kan inni haasawu. It is about what they are doing when they talk about what they ought to do. Waan hojjechuu qaban san fakkeenyaaf waa'ee waan hojjechuu qabanii san yookaan waa'ee waan hojjechuu qabanii san yeroo haasawu ilmi namaa maal hojjechuutti jira kan jedhu irratti qorannoo gaggeessa malee ilmi namaa maal hojjechuu qabaa osoo hin taane yeroo maal hojjechuu qaba jettu san takka waa'ee maal hojjechuu qabaa jettu haasoftu san maal akka hojjechaa jirtu kan qoratu metaethicsdha. Kanaafuu metaethiksiin yeroo maal hojjechuu qaba jettu san maal hojjechaa akka jirtu takka waan ati irra jirtu kan qoratudha malee waan ati hojjechuu qabdu kan qoratu miti jechuudha. Fakkeenyaaf ani waan akka barachuu qabaa gizee jettu takka barsiisaa ta'uu qabaa gizee jettu wanni ati amma irra jirtu sun maayini barataa ta'uu qabda jechuudha. Waa'ee barataa ta'uu keetii san irratti qorannoo gaggeessa malee barsiisaa ta'uu qabaachuu keessan irratti qorannoo hin gaggeessu jechuudha salphumatti. Kanaafuu metaethics jala gosoota ethicsii gurguddoo afurtu jira. Cognitivismtu jira, non-cognitivismtu jira, internalismtu jira, externalismtu jira. Kanaafuu definition takka ibsine bira dabarraa jechuudha salphumatti salphaadha waan ta'eef. In considering a particular moral judgment such as murder is wrong, what sort of psychological states does this express? Psychological express maal ibsa wanni kun jira. Some philosophers called cognitivists. Cognitivistiin warroota metaethicsii keessaa gosa metaethicsii keessaa cognitivism irratti qorannoo gaggeessan jechuudha takka wachirra dalaganidha. Think that warri cognitivistii kan cognitivism irra hojjetan cognitivism metaethics maal jedha. Think that a moral judgment such as what this expresses a belief jedha. Think that a moral judgment maal jedhani yaada moral judgmentiin kan akkamitti jedhani express beliefs nama ibsaa jedha. Sammuu wajji wal qabsiisan jechuudha takka ilaalcha wajji wal qabsiisan. Beliefs can be true or false. They are truth appointment to be what assessed in terms of truth or falsity jedhaniin bakka. Walumaa galatti wanti isin beekuu qabdan warri cognitivismii takka'u cognitivism metaethicsii maal jedha. Moral judgmentii maal wajjin relate godhanii belief wajjin relate godhan. Believing kunuu mootuu maal jedhanii true yookaan false ta'uu danda'a jedhaniin. Kanaafuu beliefsin ilma namaa takka'u moral judgmentiin erga laala wanti isin adda baafachuu qaban tokkoffaa moral judgmentii belief waliin relate godhan. Ergasii mootuu believing dhugaa yookiin soba ta'uu danda'a jedhaniin. Kanaafuu moral judgment illeen dandeettii maal ta'uu qabaa true yookaan false ta'uu qabaa jedhanii haala kanaan ibsan gabaabumatti bakka wanti isin ofirraa beekuu qabda. On the other hand, non-cognitivism mootuu think that moral judgment is expressed non-cognitive states such as what emotion or desire. Laala warri cognitive maal jedhaniin moral judgment maal ibsa jedhanii takka maal wajji wal qabsiisan belief wajji. Kun immoo moral judgment belief wajji sammuu wajji wal qabsiisan maal wajji wal qabsiisan emotion fi desire fedhii fi na wajji wal qabsiisan jechuudha sammuu wajji wal qabsiifne. So desires and emotions are what not truths apart or truth appointment. Kanaafuu desire fi emotioniin true ta'uu hin danda'u jedha. True ta'uu waan hin dandeenyeef kanaafuu moral judgment illeen dandeettii dhugaa yookaan soba ta'uu hin danda'u jedhanii ibsaniif salphumatti. Kanaafuu warri cognitivism fi non-cognitive haala kanaan ibsee wanti haaroo itti biraan jiru jechuudha homaa amma dubbanne kana waan ta'eef inni dhumaa mootu internalism and externalism kan jedhudha. Internalism metaethics and externalism metaethics illeen immoo dhaamsuma tokko qabanii maal jedhanii this claim one of the premises in the argument is what the claim that there is an internal and necessary connection between making a moral judgment and being motivated to act. One of the premises as keessa internalism fi externalism kana keessa premises tokko jedha takkaa'u gosni metaethics inni tokko jedha. Maal jedha the claim that maal ragaa baha jedha there is an internal and necessary connection hariiroo takkaa'u hidhata keessoo fi jabaa yookaan barbaachisaa ta'etu maaliif maal gidduu jira jedhanii moral judgmentii meeggochuu fi akkasumas immootu gocha tokko dalaguudhaaf immootu motivate ta'uu gidduu hariiroo keessoo fi hariiroo cima takkaa'u hariiroo barbaachisaa ta'e ka dirqama ta'etu jira jedhaniin.
inni akka jedhu suni kami this claim is claimich akkana jedhu sun premise akkana jedhu suni kami gosa metaethics keessa gosni metaethics akkana jedhu sun akka armaan olii jedhu sun isa kami known as internalism. So in short, internalism metaethics is a state that there is an internal and necessary connection between making a moral judgment and being motivated to act. Because it says what? That there is what? An internal and a conceptual. Internal means conceptual connection between moral judgment and motivation. Kana jechuun maal jedhanii moral judgment fi motivation gidduu conceptual connection yookaan relationship jira yookaan internal relationship jira malee external relationship hin jiru jira. Kanaafuyyuu qormaata irratti yoo isin gaafate internalism metaethics is a state that there is a conceptual connection between a moral judgment and a motivation. You think that true tacho conceptual connection jechuun internal connection or necessary connection jechuudha jechuudha kana ni shawwadaminaadha. Kanaafuyyuu inni warra externalism immoo maal jedhanii they claim that the connection between judgment and the motivation is only what external and contingent jedhanii. Warri externalism metaethics immoo maal jedhanii moral judgment fi motivation gidduu hariiroon jirtu hariiroo badhee takka hariiroo alaa fi akkasumas contingent kan tuqamuu danda'u qabamuu danda'u hariiroon badhee contingent dha qabamuu dandeetti internal miti waan ta'eef tuqamuu dandeetti jedhanii. Kanaafuu such philosophers are known as what externalists jedhanii philosopher kanaan. Kanaafu wanti inni haasa'u kanuma other cognitivists respond by the claim that motivation always involves the presence of what both beliefs and the desires. Yeroo takka takka immoo cognitivistoonni tokko maal jedhanii motivationin kun kan dhufuu danda'u presence lameeniti jedhan belief fi desire. Belief warra kamtu hime warra cognitivistiiti, desire immoo warra non cognitivism jechuudha. This premise is known as what the human theory of motivation. Laala adda baafachuu qabda nam human theory of motivation premise maal jedha it relate the moral judgment with both beliefs and desires. Lachuu walitti qabata ka cognitivism jedhee fi non cognitivism jedhee wal qabata human theory motivation lachuu walitti qaba. Maal jedha motivation kun kan inni dhufuu danda'u takkaa'u kan inni argamuu danda'u jedhanii yoo beliefs fi desire jiraatelleedha jedhanii. Kanaafuu in a short human theory of motivation is a state that or claims that the motivation always involves the presence of both beliefs and desires or both cognitive and non-cognitive jedhanii haala saniin ibsanii jechuudha. Tanallee adda baafachuu danda'u qabaatanii. Later, an anti-human theory of motivation developed with what the claim of beliefs themselves can be intrinsically what motivating. Dhumarra mootu gara boodaa kanatti anti-human theory of motivation lachuu jiraachuu qaba jedhami. Faallaa sanii antiin isaa immoo maal develop godhee theory maal jedhamu believing qofti takkaa'u believing mataan isaa qofti intrinsically motivate nama ni godha gahaadha motivate nama godhuudhaaf waan jedhu dhiyeessanii. Kanaafuu lachuu adda baasu human theory of motivation maal jedhee anti human theory of motivation maal jedhee warri cognitivism maal jedhee warri non cognitivism maal jedhee warri externalism maal jedhee warri internalism maal jedhee kan jedhu tana definition anam isinii kan wajja adda baafachuu danda'u qabaatanii. Ni dhumarraa generally metaethics yaala kanaan summarize goone furraa xumuraa jechuudha. Generally metaethics examines the meaning of moral terms rather than a study about the principles, guidelines, norms, rules and regulation of ethics. Why rules, regulation, principally maali qorachuu dhiiseetuma maal qofa qorataan maal qofa xinxala keessa galcha takka'u maal qofa madaala meaning moral term kanneen akka goodii kanneen akka right jechuun maali right jechuun maali wrong jechuun maali moral jechuun maali immoral jechuun maali bad jechuun maali kan jedhu qofa hiika itti kenna jechuudha. And the concepts akkasumas conceptii ethics irratti qofa maal godha qorannoo gaggeessachuu. And the relationship between these concepts hariiroo takka'u walitti dhufeenya konseptoota san gidduu jiru. Fakkeenyaaf belief fi desire gidduu hariiroon jiru maali right fi goodii gidduu right fi bad gidduu jiru takka'u right fi wrong gidduu jiru maali kan jedhu irratti qofa qorannoo gaggeessachuu. Explores where moral values such as what personhood and autonomy come from. Ammallee maal ibsa moral value dan takka'u moral value yookaan mootu moral
yookaan ethical termoonni kanneen akka personhoodii, namummaan, autonomiin of danda'uun takka of ta'uun eessarraa akka dhufellee kan qoratu maalidha metaethicsdha jechuudha. Also consider the difference between moral values and other kinds of values. Ammallee maal irratti xiyyeeffata? Garaagarummaa moral value fi akkasumas immoo value gosa biroo gidduu jirullee ni qorata jechuudha. Akkasumas examines the way in which moral claims are justified. Akkasumas immoo karaa moral claims in ragaan moralawaa ta'e takka ragaan sirrii ta'e karaa kamiin akka ibsamu takka waan kamiin akka ibsamu illee kan qo'atu isuma jechuudha. Metaethics also poses questions of the following kind. Akkasumas metaethics gaafilee armaan gadii of keessatti qabachuu danda'a jedha. What do we mean by the claim life is sacred? Akkasumas are moral claims a matter of personal view, religious belief, social standard? Are the objective in some sense? If they are objective, what makes them so? Kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan. Akkasumas is there a link between human psychology and the moral claims that humans make? Gaafilee jettu kana kan of keessatti qabatuu fi gaafilee kanaaf immoo deebisuuf kan yaalu metaethics jechuudha. Kanaafuyyuu chapter 2 civic and moral education kenna asirratti xumurama. Kana fakkaata gaafis ta'e yaadas yookaan qabatan ta'e telegiraama chaanaala mataa keenya qabna Orotech 5 irratti waan isiniin galle gaafachuu mirga guutuu qabdanii yoonif ka isinii galuu fi isinitti tolu taate chaptera itti aanu yookaan chapter 3 haala kanarra fooyya'aa taheen kan waliin oofnu yookaan barbaadan ta'e like share subscribe comment gochuu hin dagatina jechuun dhaamsa kenna. Especially like godhaadha yoo isinitti kan tolu taate akkasumas hiriyoottan keessan kan university biroo irra jiran ka afaan kanaan waa hubachuu fedha qabaataniif share gochuulleen dhaamsa keenya kan nuti isiniif qabnudha. Wanti sirreessinu jiraates inni sirreessina yeroo itti aanuuf immoo anthropology entrepreneurship fi akkasumas immoo civic barnoota kana sadan paartii tokko yoo rabbiin ulaaffisa wal bira kan oofnu ta'a jechaadha. Amma paartii itti aanuu fi barnoota itti aanu walitti deebinu galatooma nagaan nuuf tura horaa bulaa isiniin jenna.